Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuuf mata dureen irra waliin ilaalu 4.4 hojiirra oolmaa himoota walqixaa sararaawaa kan jedhu waliin ilaalaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Seensarraa yookaan himoonni walqixaa sararaawaa jiruu guyyaa guyyaa keenyaa keessatti seektaroota adda addaa keessatti hojii irra akka oolan beekuun barbaachisaadha. Egaa himoonni walqixaa jechuudha. Himoonni walqixaa sararaawwan jiruu guyyaa guyyaa keessatti kan nu fayyadanidha jechuudha. Akkasumallee seektaroota adda addaa keessatti dhimma itti bahuu jechuudha. Maal himoota walqixaa sararaawaa fayyadamuun jechuudha. Kutaa barnootaa kana keessatti hojiirra oolmaa muraasa isaanii ilaaltaa. Kaffaltiiwwanii fi gatiiwwan adda addaa wantoota baay'ee osoo hammamtaa hin dhabamsiisiin himoota walqixaa fayyadamuun tilmaamuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf kaffaltii taaksii shallaguuf hamma fageenya geejjibaan deemtu hin beektu yoo ta'ee fi kan kana fakkaatan. Dabalataanis kubbaaniyyoonni gurguddoo baay'een bajataa fi gatii oomisha isaanii tilmaamuuf himoota walqixaa fayyadamu. Kubbaaniyyoonni kunneen himoota walqixaa fayyadamanii bajata isaanii hojjechuun maamiltoota isaaniif dhiyeessii fooyya'aa kennuu fi gabaa keessatti raawwii gaarii akka qabaatan gargaara. Egaa himoota walqixaa sararaawaa kana fayyadamuudhaan seektaroonni adda addaa kaampaanoonni garaagaraa jechuudha dhimma itti bahu himoota walqixaa sararaawaa kana fayyadamuudhaan jechuudha. Himoonni hojiirra oolmaa jechaan kennaman gara hima walqixaa sararaawaa jijjiirama of keessaa qabaatanitti ni jijjiiramu. Kanaafuu mata duree kana jalatti piroobleemota jiruu fi jireenya jechaan kennaman kan hariiroo lakkoofsotaa yookiin hammamtaawwan jidduu jiru bifa hima walqixaa sararaawaa herreegaatti jijjiiranii furuu ni baratta. Egaa piroobleemii himaan nu kennamu tokko gara maalitti jijjiiru? Gara maalitti jijjiirtu jechuudha? Gara aljebrikaatti jijjiirtu jechuudha. Gara hima herreegaatti jijjiirtu jechuudha. Akkamitti akka jijjiirtan kan waliin ilaallu ta'a. Gocha 4.6 yoo ilaallu gaaffii tokkoffaan mee gubaawwan aappilii qabatan lama kanneen lakkoofsi 1 fi 2 irratti barreeffaman daree keessa jiru haa jennu. Lamaanuu aappilii 7 of keessatti qabatanii jiru yoo ta'e kanneen armaan gadii deebisi. Yoo aappilii 2 tokkoon tokko guboo kanatti daballee aappilii meeqatu guboo lakkoofsa 1 keessa jira? Meeqataa dura 7 qaba. Amma immoo meeqa dabaltu jechuudha? Isa lakkoofsa tokkoffaa kanatti meeqa dabaltu? Lakkoofsi tokkoffaanis lakkoofsi lammaffaanis meeqa qaba? 7 qaba. Magaa aappilii meeqatu guboo lakkoofsa tokkoffaa keessa jira jedha. Yoo aappilii 2 tokkoon tokko guboo kanatti dabala meeqa ta'a? 7 irratti 2 daatu jechuudha. Meeqa? 9 argattu. Aappilii meeqatu guboo lakkoofsa lammaffaa keessa jira jedha. Kunillee isa lammaffaa keessattis 2 yoo dabaltan meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. Baay'inni aappilii guboo lakkoofsa 1 fi guboo lakkoofsa 2 keessa akkamiin ibsita? Walitti daatu jechuudha. Kan isa 1 fi kan isa 2 walitti daatanii geessu. 9 qabu jechuudha. Yoo aappilii 3 tokkoon guboo lakkoofsa 1 fi 2 kana keessaa fuune aappilii meeqatu guboo lakkoofsa tokkoffaa keessaa hafaa? Meeqa ture? 9 ture. 9 irraa 3 fuutan meeqa ta'a? 6 argattu jechuudha. Aappilii meeqatu guboo lammaffaa keessa
lama keessatti hafa. Innis meeqadha? 6 ta'a jechuudha. 9 irraa 2 ooftan 6 hafa. Waa'ee baay'ina appilii guboo lakkoofsa tokkoffaa fi guboo lakkoofsa lammaffaa keessatti hafe maal jettee ibsita? Dura meeqa turani? 9 turani. 9 irraa immoo walumaa galatti jechuudha. Kan 9 9 kan isa tokkoffaa keessa kan isa lammaffaa keessas meeqa ture? 9 ture. Iddoo tokkotti meeqa? 18 ta'a. 18 irraa immoo 3 fuutanii 18 irraa kana iddoo tokkotti jechuudha. 6 fuutanii jechuudha. 18 irraa 6 fuutan meeqa argattu? 12 argattu jechuudha. Lakkoofsa lamaan baay'ate tokko irraa 61 yoo hir'ifne 79 ta'a. Lakkoofsa kana barbaaduun deebii kee mirkaneessi. Kana jechuun hima herreegaatiin hima kana jechuudha. Hima herreegaatiin yeroo keessan aljabirikiidhaan yeroo keessan maal ta'a? 2 xaa hir'isuu 61 wal qixa 79. 2 xaa wal qixa 79 ida'uu 61 ta'a. Maaliif 61 as dabarsita? Poozitiiva ta'a jechuudha negatiiva irraa. Kanaan olitti laatan meeqa ta'a? 0 ta'a. Kanaaf kana 13 kana faana 14 dhibbaa fi 40. Yeroo wal qixa jettu 2 xaa jettu. Yeroo 2 jettu xaa qofaatti mifachuun yeroo 2 yeroo balleessitan xaa wal qixa 40 yeroo 2 meeqa argattu? 70. Kanaafuu 70 argannaa jechuudha gatii ta'a. Mirkaneessuudhaaf immoo maal gootu? Hima ishii kana fudhattu. Hima ishii kana jechuudha. Ishii dura. Innis maal ture? 2 xaa hir'isuu 61 wal qixa 79ti. Xaa meeqa arganneerra? Yeroo mirkaneessinu immoo jechuudha. Xaa wal qixa 70 arganneerra. Kanaafuu 2 baay'isuu 70 hir'isuu 61. Kun meeqadha? 140 kuni hir'isuu 61 wal qixa 79. Kana yeroo warra raftan meeqa argattu? 79 argattu. 79 wal qixa 79. 79 kanaafuu wal qixadha jechuudha mirkaneessitaniittu. Fakkeenya 32ffaa kana ilaallu konkolaataan lama yeroo wal fakkaatutti buufata konkolaataa tokko irraa kallattii faallaa waliitiin deemsa jalqaban. Konkolaataan tokko sa'a tokko keessatti 50 kiiloomeetira fi inni lammaffaa immoo sa'a tokkotti 40 kiiloomeetira deema. Fageenya gidduu isaanii 360 kiiloomeetira ta'u deemuuf sa'aatii hammamii itti fudhata? Egaa konkolaataa lamatu jiru. Buufata konkolaataa irraa ka'uudhaan kallattii faallaatti kan isaan deeman. Fakkeenyaaf buufanni konkolaataa haasaa ta'u konkolaataan inni tokko kallattii kanatti yoo deeme jechuudha. Konkolaataa yoo jenne kana inni lammaffaa immoo konkolaataan inni lammaffaa immoo kallattii kanatti deema. Kallattii faallaa waan nuun jedheef jechuudha. Inni lammaffaa kallattii kana ta'a jechuudha. Kana yoo ta'e inni tokko kallattii kanatti deema, inni tokko kallattii kanatti deema. Inni kun sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira meeqa deeme? 40 deemee haa jennu. 40 inni kun 40 kiiloomeetira. Inni kun immoo sa'aatii tokko keessatti 50 kiiloomeetira. Amma egaa inni kun sa'aatii tokko keessatti 40 kiiloomeetira deemeeti jira. Inni kun immoo sa'aatii tokko keessatti meeqa deemee jira? 50 kiiloomeetira deemeeti jira. Kiiloomeetira deemee jira. Fageenya isaan gidduu jiru yeroo kallattii faallaa deeman gaa
fageenyi isaanirraa ni jira. Konkolaataa isa kanaa fi isa kanarraa fageenya hammam fagaata kan jedhu ni jira. 360 kiiloomeetira yeroo ta'u sa'aatii hagamii itti fudhataa jedha. Dura fageenyi isaan walirraa qaban yeroo wal bira jiran konkolaataan kun 0 ture. Hagguma walirraa fagaatan dabalaa deemaa miti. Haga walirraa fagaachaa deeman meetirri isaanii hagam akka walirraa fagaatu innis dabalaa deema. Yeroo 360 kiiloomeetira irra gahu sa'aatichi hagam ta'a? Sa'aatii hagamiitti fudhataa kan jedhudha. Yeroo fageenyi isaan walirraa qaban jechuudha. Walirraa fagaachaa deemu miti. Yeroo 360 kiiloomeetira irra gahu sa'aatii hammamiitti fudhata? Taayimii hammamiitti fudhata? Kan jedhudha. Amma akkamiin barbaaddu? Furmaata ilaallu. Mee yeroo fageenya gidduu isaanii 360 kiiloomeetira ta'u itti deeman haa ta'u. Egaa 360 kiiloomeetira walirraa fagaatu konkolaataan sun yeroo walirraatii deeman fageenyi isaanii 360 kiiloomeetira ta'eera. Yeroo kanatti sa'aatii itti fudhatanii jira. Taayimii itti fudhatanii jira. Yeroo itti fudhatanii jira. Kanaafuu isaan T haa jennu jedha. T jettuuni. Taayimii jechuudha. Kanaafuu egaa fageenya jechuun reetii baay'isuu yerooti. Kana jechuun yeroo fiiziksiidhaan barreessitan maal ta'a? Fageenya jechuun S ta'a. Reetiin immoo V ta'a. Taayimiin immoo T ta'a jechuudha. Kana jechuun ariitii otoo hin taane saffisa jechuun wal qixa maal ta'a jechuudha? Fageenya adeemame irra yeroo itti fudhateeti. Kanaafuu asirraa fageenya yeroo barbaaddan maal ta'a? Qaxxaamura baay'istu. Saana wal qixa baay'isuu ta'a jechuudha. Kanaafuu fageenya jechuun maal jechuudha? V times T dha. Kanaafuu V'n eenyudha? Reetiidha. T'n immoo yeroodha jechuudha. Kanaafuu fageenya jechuun reetii baay'isuu yerooti. Kunis fageenyi konkolaataa duraan deemame konkolaataa kan isa tokko jechuudha. Maal ta'a? Fageenya isaa jechuun S equal to maal ta'a? VT ta'a. V jechuun reetii isaati jechuudha. Reetii yoo barbaaddan fageenya deemame S equal to jettu R times T jechuu dandeessu. Kanaafuu kan fageenya isa lammaffaa immoo innis akkasuma fageenya deemame S equal to VT jettanii bakka buusuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo R times T. Kitaabni keessan R times T dha waan fudhateef isaan hojjenna amma nuti. Kanaafuu S wal qixa fageenya deemamedha S yeroo jennu fageenya konkolaataa sanaa jechuudha. Kanaafuu fageenya deemame wal qixa R times T dha mitire. R times T maal goona amma kan lamaan isaaniyyuu walitti hidhaatu. Maaliif kan lamaan isaaniiyyuu inni tokko kallattii kanatti yoo fiigee inni tokko kallattii kanatti yoo fiigee kan lamaa isaanii sa'aatii sana argachuuf qaama nuti sa'aatii sana argachuufi kan isa sunii meeqa ta'e jechuudha. Ansa jalqabaa 50 Tdha. Kan isa kanaa immoo 40 Tdha. Kanaafuu maal gootu 50 T ida'uu 40 T jettu. Walitti meeqadha? 360 kiiloomeetira. Sana booda walitti hidhaatu isaan kana lamaanii 50 fi 40 jechuudha. 50 fi 40.
Sana booda maal ta'a? 50 ta'a fi 40 ta'a yeroo ta'an 90 ta'a. 90 ta'a. Walqixa 360 kiloo meetira. Sana booda asii barbaaduun isin rakkisu. 90 firtu gama lamaaniin. 90 firtu 90 badaa ta'an qubaatti hafti. Maal ta'a kuni asii irra jiru balleessitu 36 hiruu meeqaati? 36 hiruu 9 meeqa argattu? 4 argattu jechuudha. 4 taayimiin itti fudhatu sa'aatii meeqa jechuudha? Sa'aatii meeqa jechuudha? Sa'aatii 4 itti fudhata. Kana jechuun yeroo konkolaataan tokko kallattii kanatti fiigu, inni tokko immoo kallattii kanatti yeroo fiigu gidduu isaanii 360 kiloo meetira kan dheeratu deemanii jenna. Yeroo kana deeman sa'aatiin itti fudhate meeqa jechuudha? Sa'aatii 4 itti fudhata jechuudha. Fakkeenya 33ffaa kana ilaallu qananii hojii ta'e tokko sa'aatii tokkoof yommuu hojjettu qarshii 20 argatti. Qananiin sa'aatii 8 osoo hojjettee qarshii hammamii argatti? Kana jechuun 20 baay'isuu 8 jechuudha. Qarshii haa jennu qarshii sa'aatii 8 keessatti argattu jechuudha. 8 baay'isuu 20 qarshii ishiin argattu jechuudha. Sa'aatii 8 keessatti maal ta'a? Qaan walqixa meeqadha? 160 qarshii 160 argatti jechuudha. Sa'aatii 8 keessatti. Hima walqixaa gaaffii kanaa barreessi. Hima walqixaa gaaffii kanaa yeroo barreessitan maal ta'a? Kaa jettu kaffaltii ishee jechuudha. Kaffaltii ishee walqixa. Kaffaltiin ishiif kaffalamu kaa walqixa 20 ta'a. Maaliifii taayimiin ishii amma dabalaatii deemu gaa maal ta'a? Gatiin kaffaltii ishii dabalaatii deema. Kanadha hima walqixaatti yeroo barreessitan. Maaliifii taayimiin ishii kana jechuun sa'aatii ishii yeroo lama ta'u maal gootu? Taayimiin ishii yeroo lama ta'u fiddaniit bakka taa kana lama galchitu jechuudha. Lama jettuun lamaan baay'istu. 3 yeroo ta'u asuma 3 galchitu. Kanadha hima walqixaansaa. Maal ta'a? Kaa walqixa 20 ta'a jechuudha. Taa fiddanii gatii taa as galchitu. Taayimiin sa'aatiin ishii 2 yeroo ta'u 3, 4, 5, 6 yeroo ta'u fiddanii as galchitu. Sana booda kaffaltii isiin argattu sa'aatii sana keessatti argattu jechuudha. Gabatee fi giraafii kaffaltii qananii kanaa ibsuu ijaari. Kana jechuun giraafii isaa ni kaafna akkasumallee gabatee isaas ni kaafna jechuudha. Asirratti furmaata yoo ilaaltan mee taa hamma sa'aatii hojjetee fi kaan immoo kaffaltii raawwatamu haa ta'u. Hima walqixaa akkuma asirratti argitan bifa kanaatiin keessu jechuudha. Gabatee kanaan yeroo kaafnu maal gootu? Gabatee ni kaafattu. Gabatee bifa kanaatiin kaafattu. Sana booda maal gootu? Gabaticha akkasiin adda baaftu. Hamma sa'aatii hojjetame maal jettu? Taa jettanii keewwattu. Kaffaltii qarshiidhaan kan jedhu immoo kaa jettanii kaawwachuu dandeessu yookiin jechaanis barreeffachuu dandeessu. Qubeedhaan bakka buufne kana jechuudha. Sana booda taayimiin yeroo 0 ta'u taayimiin yeroo 1, 2, 3, 4, 5 yeroo ta'u jettanii akkasitti gabatee keewwattu. Sana booda maal gootu? Ishii kanaatiin hojjettu jechuudha. Kaa walqixa 20 taa ishii jettu kana. Maal gootu? Taayimiin keessa yeroo tokko ta'u asii ishii kana kaan keessa maal ta'a kan jedhu maal gootu? Hojjettaa deemtu jechuudha. Yeroo tokko ta'u 20 ta'a kaffaltiin isaa. Yeroo lama ta'u taayimiin keenya yeroo lama ta'u maal ta'a? Maal ta'a? Kaan kaffaltiin jechuudha 40 ta'a. Yeroo 3 ta'u 60 ta'a. Maal isin fiddanii ishii as galchitu bakka taa kana.
bakka ta'a kana. Sana booda kan kaa barbaaddu jechuudha. Yeroo 40 galchitan yeroo 4 galchitan maal ta'a? Yeroo 4 galchitan kaan yeroo 4 galchitan 80 ta'a. Yeroo 5 galchitan 100 ta'a jechuudha. 100 bifa kanaatiin gabatee kanaa kaaftu. Giraafii isaa kaaftan immoo akkamiin kaaftu? Asiin kaffaltii hammaan kaastu. Kaffaltii ishiidhaa kaffalamu asiin tarreessitu jechuudha. 20, 40, 60, 80, 100, 120 jettanii. Asiin immoo sa'aatii hojjetame sa'aatii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sa'aatii hojjetame asiin tarreeffattu. Sana booda maal gootu? Asiin erga tarreeffattanii sa'aatii tokko keessatti hagamii? Sa'aatii tokko keessatti akkuma argitan asirratti sa'aatii tokko keessatti 20 kaffalamaa fi as tuqaan ni jira. Sa'aatii 2 keessatti 40 kaffalamaa fi asitti tuqaan ni jira. 3 keessatti 60 kaffalamaa fi tuqaan ni jira. Akkasuma jedhee itti fufa. Maal nuu kenne? Giraafichi sarara kana nuu kenne jechuudha. Giraafiin kun kan eenyuti jechuudha? Kaffaltii qananiidhaaf kaffalamudha jechuudha. Giraafiin kun kana ibsa. Akkuma argitan asirraa giraafiin kun gabatee kana bakka bu'aa jechuudha. Gabateedhaa kanaanis ibsuu dandeessu. Giraafii isin ibse kanaas dandeessu jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan asiin sa'aatii ta'uu qaba. Asiin sa'aatii ta'uu qaba. Yeroo giraafii kaaftan jechuudha. Yeroo hunda sa'aatii keessu asiin. Sa'aatii keessu asiin. Asiin immoo maal jechuudha? Hamma kaffaltiiti. Giraafii wanta tokko yeroo kaaftan sa'aatiin asiin taa'uu qaba. Yeroo hundayyuu sa'aatiin asiin taa'uu qaba. Giraafii sa'aatii of keessaa qabu kaafta taanaan sa'aatii asiin keessu jechuudha. Fakkeenya itti aanu yoo ilaallu lakkoofsa kenname tokko 3 baay'ifnee 7 osoo irraa hir'ifnee lakkoofsa argamu isa duraan kenname irratti 5 dabaleetii lakkoofsa kenname barbaadi. Kana jechuun furmaata irraa akkuma argitan maal ta'a? 3 ta'a. 3 ta'a. Hir'isuun 7 walqixa ta'a ida'uu 5 ta'a. Gatii ta'a asirraa barbaaduun isin rakkisu jechuudha. Kana jechuun 3 ta'a irraa ta'a walqixa 5 ida'uu 7. Xaan ishiin kun negatiivaan as dabarti. 7 kun immoo maal ta'a? Poozitiivaan as darba. Sana booda maal ta'a kuni? 2 ta'a walqixa 12 ta'a. Gatii ta'a barbaaduudhaaf 2 firtuu 2 firtu. Lamni 2 bada 12 hiruu 2 xaan meeqa ta'a? Ta'a walqixa 6 ta'a jechuudha. Lakkoofsichi 6dha jechuudha. Fakkeenya itti aanu umuriin abbaa dabalee waggaa 57dha. Kan abbaa dabalee jechuudha. Umuriin abbaa isaa dachaa umurii dabalee waggaa 9 yoo caale umurii dabalee meeqa? Kana jechuun furmaata isaa irraa ilaalu mee xaan umurii dabalee haa jennu. Xaan gaa umurii dabalee ta'a. Dachaa umurii dabalee jechuun immoo 2 ta'a jechuudha. 2 ta'a. 57 umurii abbaa dabalee waggaa 6 dachaa umurii dabalee yoo caale kana jechuun gaa hima herreegaatiin yeroo barreessan aljabirkaatiin yeroo barreessan maal ta'a? 2 ta'a ida'uu 9 walqixa meeqadha? 57 ta'a. Asirraa xaa barbaaddu jechuudha. Xaa barbaaddu. Gatii xaa yeroo barbaaddan 2 xaa ida'uu 9 walqixa 57 jedha. 57 yoo barbaaddan gama lamaaniinuu 9 irraa hir'istu. Yoo barbaaddan immoo maal gootu? 2 xaa 9 irraa hir'iftanii hojjechuu dandeessu. Yoo barbaaddan maal gootu? 2 xaa walqixa 57 hir'isuu 9. Lamni xaa meeqa ta'a? 48 ta'a. 2 firtuu gama lamaaniinuu. Lamni 2 bada xaan gubaatti hafa. Meeqa ta'a? 24 ta'a gatiin ta'a. Kanaafuu umuriin dabalee waggaa
24 ta'a jechuudha. Hubadhu. Piroobileemota yookiin himoota jechaan kennaman gara hima walqixaa herreegaatti jijjiirtee furuuf tarkaanfilee asii gadii fayyadamuu qabda. Tokkoffaan piroobileemii kenname of eeggannoon dubbisuun hubachuu fi odeeffannoo kenname adda baafachuu seeraan ilaaluu qabdu jechuudha. Of eeggannoodhaan yeroo himoota tokko piroobileemota tokko yeroo nu kennan gara aljebriikaatti yookiin hima walqixaa herreegaatti yeroo jijjiirtan seeraan ilaaluu qabdu of eeggannoodhaan jechuudha. Lammaffaan immoo wantoota gaafatame adda baafachuu fi jijjiiramaa bakka buusuu. Wanta gaafatame tokko maaliin bakka buufattu jechuudha. Adda baafattanii jijjiiramaa bakka buufattu. Kana jechuun gatii wanta hin beekamne tokko jijjiiramaa bakka buufattaniiti kan isin hojjettan. Sadaffaan jijjiiramaatti fayyadamuun hima walqixaa hariiroo wantoota kennamanii fi wantoota gaafatamanii yookiin kan hin beekamin adda baasuun ibsuu. Arfaffaan hima walqixaa kan hima jechaan kenname ibsu barreessuu. Shanaffaan immoo hima walqixaa ijaarame furuu. Ittaanu ja'affaan jechuudha. Furmaata yookiin deebii argatte mirkaneessuu. Erga deebii sana argattanii mirkaneessuu qabdu jechuudha. Torbaffaan immoo gaaffilee piroobileemicha keessatti gaafatamte hundaaf furmaata barreessuu. Hunda isaatiifuu furmaata barreessituu jechuudha. Tokko kaasee hanga torbaa kun jechuudha. Yeroo piroobileemonni tokko nuu kennaman himoonni tokko yeroo nuu kennaman hima walqixa herreegaatti jijjiiruuf isteeppii isaan kana torban fayyadamtuu jechuudha. Egaa piroobileemota yookiin himoota tokko yeroo isinii kennan gara hima walqixaa herreegaatti jijjiirtanii furuudhaaf tarkaanfilee isaan kana kan isin fayyadamtan yookiin isteeppota torban kana kan isin fayyadamtan jechuudha. Egaa viidiyoo itti aanuun galgala 4:8 walitti deebina. Hagama baranne kana keessatti bakka isinitti ulfaate yookiin bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Anillee koomentii keessan ilaaluudhaan viidiyoo kabiroo isiniifan hojjedha jechuudha. Nagaan naa tura.